utuu nama biraatee namni abdiidhaan akkas jedhe inni akkas afaan ballatee nama hunda kan Ustaaz Hamzaa fay baay'ee garana nyaate dheengadda sii galee jechuudha. Eenyu akka Ustaaz Hamzaa arrabsiise eenyu akka nama eenyuun arrabsiisu hunda isaa sirriitti hin beekan. Kanaafan dhiise malee tubaan biraatii kottu barataan si gaabbasaa fuudhee biyyoo keessa dhaqee jechuudha. Wallahi irra deemeen dhiisee deemaanii. Garuu akka namni ergu nan beeka sii galee namni ergu sun immoo nama sababa nuyin goolii galchuu barbaadudha sii galee. Kanaafan abbicharra caala waan yaadu dhiise malee namuma erge mucaa nama jedhaa sirrii fi shoortiin dabalee fi sajalan sana ingiliffaan beekunni. Bakka mube mbeektaa dhiisi. Nuti walii haa okay. Ahmadiin amala maalii qabaa? Amala amma kiyyaan dubbataa jiru kana qaba. Tokkummaa jalatti gatiin beekumani. Yoo ati kaatee kiyyaan kun amma fakkeenyaaf yeroo mana koo jiru yeroo inni mana koo jiru yoon kee waa'ee abdiirraa dubbataa jira gaarummaa abdiirraa. Koppii godhe dhaqee gaarummaa abdiirraa dubbata. Yoon immoo tokkummattiin kun minaamin jedhee qalataa jira deeyyuu tokkummaa jechuun jedhee fudhatee ba'a. Amma eeggata miidiyaa tokko kuma dhibba ja'a maanguddaa sun naas hin gargaaramtu deemee mana balatee jechuudha. Immiidiyeetii mana balatee uummanni Oromoo miidiyaa tokko kuma dhibba ja'a miidiyaa lama na gargaaruu qabaa jedhe. Koppiin hin jirti. Yoo namni gaarii biratti dubbatesi dhaqee akka ta'e gaariin dubbata. Waan miidiyaa kanarra deemu feemasni fudhatee deemu hunda achumaan dhaqee gara ofiitti jijjiiratee haasa'a. Kanaafuu maal goona? Kiyya kana goona. Waamamee abdii keessachuu abbabee caalii eenyuun ni arrabsiin jedhee amansiifna. Yommuu laggamee jedhee waarningii xumuraa kenneefi geessanii waarningii xumuraa kenneefi abdiin nurkaan bahu abdii soorii jenneeni waarningii xumuraatti kennine warabbal kaaba kana booddee namni ni tuqe akkasasuudhaan jimaaljiinis gada baasuudhaan utuu goolomne jettola. Kiyya waan ati amma jetteetii akkana jedhu na godhe si galee. La warningin xumuramu akka kanatti kennama kaala. Ila amma la fakkeenyaa Jimmaali Jibraa hin deema miti. Ila har'a nama kana hundarratti itti walii galaati lammata inni deebi'ee dhufe jireenya namaa keessa waan isa galchu waan haadha namaa tuqu waan isan galchine keessa gale yoo ta'e bakka inni jiruttis isinii galee bakka mana inni dhaquttillee kissii bananna. Wallahi alaan jechuun waliin baay'ee qal'aaliidha baay'ee. Ana boleessoo si dhageessa sanii yaada keessan kana mee abdiitti dubbadhaa kiyyaa mubaarak. Fakkeenyaa fi mucaan kun Jimmaali mucaan kun Jimmaali Jibraa bahee boriitu mubaarikiin bira deemee yoo nama arrabse feemasii ta'ee xiqqaa ta'ee guddaa ta'e waan feemasii ta'eef miti kan isin irraa dubbachuu qabdan jechuudha. Nama kamiin yoo inni deemee tuqee mana mubaarik deemee yookaan mana maastar deemee fakkeenyaaf jechuudha. Yoo inni nama tuqee abbicha sanaa waliin itti duulu. Obboleessoo eessa yugeessaan jiru? Qo'a kiyyaa eessa yugeessaan jiru? Asumatti irraa finnee eenyu akka abdiitti ergi gaafannee kaane sana booda asumatti amaanaa kennine asumarraa gadi baanaan waarningii dhumaatiin as keenye asii gadi ba'ee nama tuqee taanaan achumatti qaxxitaaruma seeratti kennuudhaan biraan jiru. Viidiyoo danuu qabnaan isaatiin. Animmoo sharriitti dhumti namichatti dhumti sharriin biyya kana keessa teessee nama arrabsisiiftu kun habaatu uummanna baru kakachisiisaati abbatti baasisiisaa waan hin beeku. እሱን እንግዲህ ዋሚ ስማን ፑሽ ታደርገዋለህ ልጁ አይዋሽም ይናገራል እያልኩ የጅማ ልጅ ንጉዲስ የጅማ ልጅ ልጁን ሙጫፊት እኛ ደግሞ ፑሽ እናድርገው ማስተር ልጁን ፑሽ ካደረገው አብዲ ሙባረኪን አብዲቲ ዱበዳ ኪያ ሙባረክ ኢሳቅ መንግስት ወላሂ ሰከንዲ ገኘች ማለት ጅማል ጂት ደወለ አብዲቲና ዱበዳ አብዲ ቦሎተኬ ከነና ደገ አብዲ ዲፈመና አቅራ ሚንቱ ገራዳን ዱብ ከሳ ሁንዲ ከሳ እሺ ዱራን ዱብሴ ወላሂ ሙቤ እምቤቱ ኪያ ሙቤን ምን ያህል እንደምወዳችሁ ኢሳቅሞ ሪያኮ ሪያው ጋር ኩዳ ወይታና ስኔጋሌ ወጅኒ ረከነ ወጅኒ ኛኔ ዱግኔር ስኔጋሌ ተቆፋ ዋ አብዲ ኑር ካምባ ሙቤን ጀዴፍ ወላሂ ስር ካምባ ዋኤ ኮሚቲ ይሄ ስለ ህይወት ነው ብሮ አመን ቡልቲ ኬት ያከን ዲፓዱ ቤክታት ሙቤ ሲጋሌ አን ፖሊስጌ ሊዱ ኮ ቤክታት ነው ሚዲያ ፈየደምቱ ሚቲ አንበዲ በለሱ እንደንዳሃ ሲጋሌ ጀች ኢሉ ስሪዳ jechi mubee sirriidha jechuun hunda keessanii garuu wannan nama kuma 8 irratti waadaa isinii galu
eenyuun keessanuu itti gaafatamummaa hin fudhatan. Anatu itti gaafatamummaa fudhata. Badii balleeffame jechoota jedhame waa hundaaf anatu jedhame miti kanan sirreeffadhu kanan himadhu an Abdii Geetaachoo bakka bu'eeti malee isin bakka bu'ee miti. Waan jedhamu hundaaf tarkaanfii fudhadhu hundaaf isin hin ilaallatu an warabbal ka'abaa madiina ni madha seeraan. Wallaahi billaahi dhiifaman godhuuf. Warabbal ka'abaa. Fiddanii abbaan barbaade haa jedhu abbaan barbaade haa dhiisu. Sigalee ana miti kan arrafame jireenya kootu arrafame sigalee. So abbaa barbaade fidaa asirratti dhimma koo miti garuu hin dhiisu sin hin jedhee yoo na jibbitan na jibbaa funyaan na qabadhaa maqaan koos haa badu. Sigalee. በነገራችን ላይ ያዳ አብዲ ረቲ አንብየ ኬሰን ጅራ ካኒ ብየ ኬሰ ሄርተን ወጅና በተን እንጀልና አን አብዲ ሱቢና ብልብሌ ሎ ክሲ በንቱ ክሲያንስ ወጅን በና ክሲ ጀቹ ኡመተ ኦሮሞ ጉቱ ረት ሃዳ ኦሮሞ ተረፈምቴ ብዮ ዲማቱ ቱ ከሎን ረቲም ቢቅልን አቲ ከንኮ ቡሎ ኬሳ ኦልባቴ አንስ ክሲቻ ሲወጅን በናኒ ገነመ ሱቢ ወጅን በና ይቹዳ ያን አብዲ ናፍዝንታ ከነረት ተከውሊ ገልቹን ማፈኒ ትፉፋ ያደ ኬሰን yaa mubaarak kiyya nu gargaaraa isaaq ila abdiin dallanee jira dallanuu immoo ila hubannu gaa jechuun dallanuu isaa sirriitu ta'uu dhagaartuu kiyyaan isaaq maa akka lamantaanu mucaa kana itti gaafatamummaan fudhannu amma fakkeenyaa nama yeroo hedduu dhaqnetti himneera namni hin gorsin hin jiru mucaa kana amma booda chaansii tokko kenniina jechuun kun nama dhaga'u yoo kan sin dhaga'u ta'ee jedhe sinitti gala akka nama dhageenye akka waan tokko gochuu hin dandeenya suur nan beeka wallaahi isuma dhuguma yoo isa kana abdi kana godhi dhiisi jechuudhaaf Itu akka dhuunfaa keenyaatti kan arrafamnu ta'eeti sookii rakkoon qabu dubbiin kun immoo deemee dandeenya abdii ጓደኛዬ ነው አውቃለሁ ያ ቤቴ ማለት ነው እምቤት ታቲ ሰሚራ ይችላ በለችቴ እኙን ጫለችላ አብዲን አቲ እኙን ጫለቲ ቤቱ ሰሚራ ወደ ከሚዲያ አቲ ቤካ ይችላ አልከነል ከን ኩሎ ጀላ ወቦደር በታላ አልከነል ከን ጀለ ገደ በሚዲያ አቲ አንዱ በዴን ባይሱ በዲስ በለ ቪዲዮ በኒ አባስ ጀነ አልከነል ከን ተገፈታ አልከነል ከን ሙባረክ ሰሚራ ሩ ኩታቡላ ኡልፈከነ የሳፊ ደጅለ ሰሚራ ቱማቡላ ሰን ጀደ ወላሂ በከሳቡ የንሳልፈዴ ተኤ woman gulu nabi bakka sini kale woman jedhu woman gulu nabi guyya tokko Samiraan ifatera jedhu me dhufe ifadden beeku bar alkala kan tuma bula ugaje bika naaw li jira natin fakkaatu kananan jedhe nanani zim jedhem jaran ingale jechi kana awren jiru wallahi ana ifatu argem beeku ورب الكعبة ورقو dhufeen ajjees mucaa mubaarak dhaqeen ajjeesa yaalano akkanat of dafarsiifte naman dafarsiisnati Irasi guddaa irasi anaati la yaa'u ta'e bakka dhiisi abdii bakka erga dhiifama gochuun ibdi abdii erga dhiifama godhaan jirre walitti ta'a abdii deemtu fin jiru angasinii gadansinii buusaa gadan mana angasinii buusaa nan ajjeesa sana jedheen viidiyoo keessa embaasitti kenne poolis xaabiyaatti kenne isinii kan ajjeesa viidiyoon si erga barbaadde viidiyoon si erga barbaadde ቆይ ቪዲዮ እና ባሲ ጉርብቻ አን ዋንጋ ፈዳ ጀነር የጅማ ልጅ ዋቶ ኮንዱበደን አረምኒ ነብዲ ያረብስ አረምኒ ማስተር አረብስ ካን ሳድ ማስተር አረብስ ማስተር ይመረብስ ነ ከሙባረክ ይመዳል ጀቻ ሀምቱ ደጀ ከን ነምነ ኡቱማ መራታ ከሜለ ነባርሳ አቲ ወራሳ አውልፈዳ ዋኒን ጀዳን እንጂ አማ ፈከኛ ዋን ሙባረክ ናንጀ ከነ ጀደ ረደ በጀቹ ነቱልፋተነት ኢሱማን ጀደ ከን ከሙባረክ ወሊንተ ወላሂንተ jechin abdii tokkuma meeqa fadhu guyyaa tokko warra saasii biratti fateeraa jedhiidhaa gaafadhu be kijibduudha bar no jettee fi miti bar ati hin jenne bar jechan ni jedhe kana warri kootu amma dhaabattee amala siin beekta miti amma dhaabattee dhuftee maallaa jette situ ummata kana iyyuu dafarsiisedhaan jedhaarti achas maallaa ilaa tokkuma mubee ammalaa rakkoon guddaan jiru baanni beektaa ama mucaa kana utuu abdiini nu eeyyamee jedhe namuma wallaahi Ahmadiin dubbata angatiin beekuufanii nama abdiittis hunda keessanii jechi kiyyaa jabal dhibbatti maaraan dhaga'uu diddanii nama dhaqee waan jiru hundatti kana jedhi sana jedhi abdii dhiifama nuu godhi inni nama waaqin falligoo nagara alla bakka yasaddaban soo alle
Maaliif beektu? Ni kombi alalku. Ol galcha waan barbaadan gaafa. Waan kiyyaan jedhe kiyyaa aadaa gaafatu. Mube. የጅማ ልጅ ቪዲዮ በል የጅማ ልጅ አልተኮ ቪዲዮ በል ትገኝ በል Walii gallee irratti kiyyoo walii gallee irratti dhibbaa dhibbatti. Al tokko qoy ኦኬ አከሚን ገልቺና ሬካን ሰዓቲን tokkummaa dhagaye tokkummaa Nam dhagaye. tokko abuu kan saatiin ol galchuu Laal na galchu. laala sharafu mucaa kana jechuun guyyaa tokko mana koo fudhadhee dhagee hin beeku. Wallaahi manni koo mana mubee mana abbaa fedhe caala mana dargaggeessitti wal ga'udha. Si galee guyyaa tokko lamni ijee hunda maal gabaataa kaalle amala isaan beeka utuu inni akka mubee gadi beenatti dubbate wallaahi mucaa kana dhaqee uffaa keessa dhiiteetan hidhaa bu'a si galee kana hidhee sodaadhee ofitti hin qabus takkaas wajjiniinis waa nyaadhee dhugee hin beeku yoon bakka sagantaa wayitti argeen dubbisee bira daarfadhe amala ajaa qaba amala ajaa inni qabu maanni nama hamaa nama ajaa duddubbeessaa jira nama hamaa nama ajaa. ኦኬ ኪያን ከነጎ ናንገልቻ አንቶኮ ማስተሪ ኪያን አንቶኮ ማስተር ጀነራል ቢራ ጅርተሚ ነው isa kana ቢራ ጅርተሚ ቲያት isa kana waan irraa baruu qabdan yoo jiraate jedhe barbaradha. አቲ ባይ ካንሳቢራን ዱበዱ ሺ ሲንዴሳ Ansibu Lamin ነው ሳቆይ Ejimmaa lati bakka bayi. ኦይሳ ኖ ኢሳቂን ቡይን Bira jiru waan ta'eef. ኢሳቂን ቡይን Isaaqii miti ejimmaa lijiin bu'eera bakka. አዎ ኤላ መጀመሪያ ጉርብቸቲ ወንተኒ ሙሐመዲን አሳ ከነመ ፍሬኒየር ካጭቴቲ ናሰ ዋና ሲጋፍ ቆፈና ዴቪስ ቪዲዮ በለ Antara jemari malte. ነቱ ቡሴስ ቪዲዮ በለ ነቱ ቡሴ Nagalchaan jiru galaan jiru shabaqaa dadda beber. ገልቴ ከሰ ጅርታ በር ገልቴታ Malee viidiyoo maal inni abbaan hojjete viidiyoo banaan jiru dhaggeeffadhaa shabaqaatu jiru. ባይ ዴቢ ባይ Baay'ee ዴቢ deebi'a qoy. ቆይ ሲምቡሳ ዴቢ ባይ አቦ ዮለ ገስራ ፎሎኑ ጎዳ ማነ ከነለ ፎሎኑ ጎዳ አማ ጅርተኑት ስላ ደነተኒ ማሻአላ ወረ ገስራ ለና Ahmad Jingale dhiiraaf addaa wallaalee sa'a tokko dhiira janaa jenne dhageette. Sa'a tokko guutuu dhiira janaa ture laayivii irratti quuftu jedhe. follow godhaa follow. Addaanuu hin beeku mucaan wallaa addaanuu hin beeku mucaan. Tokkummaa sabni ሞኒተሪ ዴቢሳ ኢነጋ ማያ ሞኒተሪ ዴቢሳ follow kadhatin ati yeroo hojii hojjettu follow kadhatin follow maal si godha. Laamma nu warri follow nu gootani kaafadhaa oolanii. no manni keenya mana keenya dirqama malee fooloo gochuun fedhi osoo hin taane Dhimma keenya xumuranii namni dhumnaan fooloo gochuu qabdi zimmeetti maana jala teessee na dhaggeeffatti maaster fooloo gochuu qabdi No ana nam godina kaafadhaa nalaa jedhetti fufi gachi. siyaadhiisan mana fooloo gochuu qabdi maal gurra Tokkee kiyya rabbeedhaati warri gaafattanu ani yoon gaafadhe amma sinii jagatitee warri gaafattanu ishii kootiis naa gaafadhaa. ኦኬ ቪዲዮ በረቴር አመዲን Nama kuma sagalee irratti maqaan ture isaa urtanii hunda keessanii ala maasa sharafuun akka bajan naman jaadhu maasa sharafus nama na duwwa deema amma maasa sharafu akka obboleessa koo turutti ilaal gaafa bakkeetti argadhu iyyuu kan bakkeedhaa na buusise maasa sharafuuti samina garuu waame jechuudha garuu iccitii jiru hadda baratan furmaata oromoo manne turuu jechuudha hadda baratan nama na gorsus hunda iyyuu fidiin baasan hunda jira tokkuma dhageessu nama si warra na gorsu warra mana keessa teessee maqaan koo xureessus hunda jira iyyuu fidiin taatana yoo mubaarakiin teessuma kun nama warra utee qabu waan ta'eef nama qaamaan dhaqeessi na qabsiisuu nama mubaarakiin samma yoo namni gargaaru yoo jiraate gaafa maasta sharafuusi kan maasta sharafuuti qabeen dubbadha hunda isaati qabe jechuudha ooraniin gasii isaa keessa jira gasii maasta sharafu keessa jechuudha mubaarakiin sammaa jala taa'ee haadha koo arrasiisaa arrasatti saadhaan jedhee naan mataa isaa deebisee raggadhaa ture mana isaa keessa taa'e jechuudha mana isaa keessa taa'e deebi'ee immoo maal jedhaa amma naa beekee warra koo fudhee naan inni deebi'ee maasta sharafu arrabsee xiqqeessaa ture ustaadha Hamzaa Shimis mubaaraktii arrabsee naan jedhee arrabsaa ture jechuudha Somaaliyaa jechuudha hundi jiraayyuu mubaarak musummaati kan dura kana bane achi kee immoo warri isaa ulfaa mana keessa deemtee warra kan koofteerii ajandaa gochuudhaaf gaafa inni gadoo Hamzaatti himee Hamzaan araaramu wallaahi nama dhibba sadii qofaddaa waataa ture mubaarakiin namni hundirraa fagaate jechuudha kan akka kuulaa ture mubaarak kan immoo akka sadiitti mubaarakaa rukutamu bakkeetti darbaa itti roorifamuudhaa ture abdii geetaachoo immoo mucaan kun rakkina sammuu qabaa naan jedhee naan gaafa geeme gootu jechuudha. Baay'ee bakka barbaadii galchi tokkummaa innis himata qaba waan ta'eef. Namni arrasee hin jiru maasa jedhu abdii geetaachoo ani rakkina sammuu qabaa naan jedhee arrasee maaliif obboleessa koo tamir rabbiitiin dhukkubsatee jira Oromoo qabaan irraa dhagaa ilmoota Oromoo kadhataan tureen. Kanaafi ala rakkadheeru rakkina sammuu qaba mucaan kun jedhee miidiyaa irratti na dubbate abdii geetaachoo. Jennaan hin dhiise hin dubbanne illeerra
Nyaata naa bitee ture Budawitti. Sana Budawitti nyaata naa bitee ture achitti. Kanarraa hin dubbanne dhiiseetuma taa'u lammaffaa amma waan laan jedhe gargaarsa koorratti paaspoortii intala wallaggaatu kun jalaa galte. Ijoollee wallaggaati. Makalaakiyaa keessan ture itti minnaa paaspoortii kun jalaa galte. Fuutee bakkeetti. Asumaan siiraa gaafa hin dubbadhu isiin immoo birrii 1,000 naa kennitee viidiyoo na waraabde. Viidiyoo na waraabde birrii 1,000 naa ta'e naan dhaqeessuuf waan bakka si gadhee salgii deeme. Alan salgiidhaa dhufee jedhu paaspoortiin immoo birrii 2,000 naan jedhan. Birrii 2,000 jedhanii birrii 1,000 naan hin jedhanii kumadhaan didde. Gasii tokko maatiin dhaqee himadha. Jennaan Yasmiin Jimmaa sawwarree mucaa rafetii irratti qabattee mucaa tokko mucaa maqaa ture seettee himti. Mucaa tokko dhugaa rafetii irratti qabatteetti. Ikimaa asiin ma paaspoortii maana jalaa gatte. Si jaaladhennaan isiin kaan immoo rafetii irratti nu gatte arsii mucaa lafti ana rafu rafetii irratti nu gatte naaf dhaqa bisallee wala asfallee wala namni nyaatee qabalee naan. Jennaan namoonni jennaan keessaan bayina tamma ati himatamaa waan taateef waan namni tokko keessaa ilaa amma nama walitti nu buusuudhaaf tokkummaa laa hasaansaa. Sigalee kan nama waami ni maada berduga ni maada kiyya rabbi surat sallu ala nabi kiyya tukku warra surat warra narasi agenda keessa baara abbo Ahmadin bakasi bicha ya abdin bicha wutatu okay abdi bicha namati fakkeenyaa fi abdii dhaggeeffat abdii nama tarrabsisiin jedhe moo jechatti jajjatteentu jiraan jechuun bar abdii namni natti ergen jiru rakkina sammuu qabdee isiin jedhe moo abdii rasoo bakkeesse moo waan jiru Tawfiq Daroti jiru feegasi godhatti abdiin ni tiifto Facebook irratti gadhiifatee jira maaliif gadhiisee jennaan asumaan suuraa isaa gaddeebisee irratti hojjedhe maaliif viidiyoo tokko wayii natti dhufe tuunaa isa miti utuu ni Facebook irratti kan yoon Facebook irratti kan si lakkise abdiin Facebook irratti lakkise jira natti man dhufanii kunoo Tawfiq Daroti natti hime yoom naarrab saaree dheegan lakkise ka waan biraa maal siin jedhe waan si dubbate gal Facebook irratti lakkise Facebook almiti kaasuma rakkoo qabare narrabsiin tokkummaa rabbiin suuraa ilmoo keetti bulaa waliin nama isatti dhaadetaa jirtu afaan keetiin dhaggeeffadhu tokkummaa Facebook irratti naqadhiifate Facebook irratti dura gal lakkise qoy maaster waan sirreessaa fi inni abdiin dura gal lakkise waa siin hin jenne dhaggeeffadhu isa tabdii asfaraarraa tuyyi naas faraarraa jiraayi jedhee gal lakkise waa siin hin jenne tokkummaa rabbiin suuraa qafaan lama naasa dhaggeeffadhu Tawfiq Daroti maal naan jedhee Facebook irratti gadhiifatee jira Facebook irratti gadhiifatee jira abdiin naan jedhee naan asumaan immoo viidiyoo isaa gaddeebisee abdiin Huseenii walitti bu'anii turre barana waa'ee daldalaatiin viidiyoo tun TikTokii tun haadhu natti dhufe qaama sodaa shamarranii wajjin ciisaa jedhee rasuun ajandaa wayii isa kanarratti shamarranii wajjin ciisaa jedheen viidiyoo tokko gaddeebisee irratti hojjedhe jechuudhaan abdii irratti tun TikTokii haadhu natti dhufe naan maaliif ajandaa duraan waloonii turan abdii Huseenii fi viidiyoo Huseenii ilaaltee irratti hojjette viidiyoo sana natti dhufe TikTokiidhaan tun haadhu Naan ani immoo isa dhaalitanii irratti hojjedhe abdii irratti maaliif innoo nama kanaatti maaliif koy innoo abdii Huseen ammoo hojjenne TikTokii isaa jala samman jiru qaata akkamitti gaafa arrabaa qofa argite gaafa gaafa arrabaa tokko gurraan dhageesse moo viidiyoo dhageesse ati viidiyoo natti dhufe tun TikTokii haadhu natti dhufe nama gurraan viidiyoo isaa jala jiru kun viidiyoo miti viidiyoo natti dhufe sin jedhe bara kan inni rafame kan abdiin rafame natti dhufe jechuun akka bireef sitti dhufen jedhe guyyaa eeggate sitti dhufe guyyaa akka hin dhufa garuu guyyaa viidiyoochi na bira jira malee hoo dhufee naan irraa kutee lafa kaa'ee baran sababii abdiin arrabsuudhaaf gaafa abdiin arrabsuudhaaf maaliin lafa keessa Qoy, tokkummaa viidiyoochi harka jira viidiyoochan gadi baasee dinaa gaafadhaa. eenyu okay ishee gabdiin gaafadhaa jedhe anillee beekan irra darbe okay tokkoffaa viidiyichi sirka jiraachuu tokko lammaffaa eenyu akkasitti erge Sigale o jira ta'e. Namni tokko irratti hin argine namni tokko irratti hin argine tokkummaa soosoo hin beeku. Na dhaggeeffadhu. Yookaan jecha namaa dhageen sobee waan jedhu ol kaatee nan sobee tokko. Yoo immoo sirka jiraate kunoon harka jiraata eenyu sitti ergee nama sitti ergee nutti himtaa jechuudha abaluutu natti ergeetta. Sigale kan adda naa baasa. La ani soba tokko sobuun beeku laan dhugaan rabbi sitti dhugaan dubbadhaa waan hin arge. TikTokii tunaan natti dhufe malee ani wallahi nam tokko natti hin argine rabbiin haadha gootti nagaan nagalchin. Nam tokko natti hin argine TikTokii irraa natti dhufe viidiyoon immoo yoo fideettan na fide sin agarsiisa. Maaliif nakka jira. Garuu abdiin immoo mooraalee kiyya baay'ee tokko dhe maaliif obboleessa kiyya tamee rabbii kusatee jira. Naagaadhaan ture inni immoo gadi bee rakkoo sammuu viidiyoo maali sirka jira. Akkana jedhamaa ture sitti ergu rakkoon qabu sitti ergu. Koy maame. Viidiyoo maali sirka jira. Nama biraa maaltu gata wallahi anniira. Yoo dhiira taatan waa'ee abdiitiin asammaa kun hojii jimaa jibira jimaa inni bu'aa malee jechuudha. Yoo dhuguma jiraarra rabattan ambaasni illee wajjin jira wallahi dhiise kanaan tokkummaa dhiise. Miira keessan galchina wadaan miira keessan galchina. Miira keessan galchina dhiisa. Tokkummaa miira keessan galchin jetti yoo. Tokkummaa. Dhaggeeffadhu waan siin jettu. Okay. Ayyee waan si gaafna. Akka gootu miti ka sa'aatii dheeraa akka inni dubbatuu fi Alex bakkan si galchu. Jalaa Alex singal jooka. ofuma keetii gaafadhu nama biraatti hin dabarsinii ofuma suutee taragaagga'i miira keessaa bahi gaafadhu. Alex sin galcha okay.
Okay. Ilum buera galatome ilu bakka achi galatome gabute. Ila wannan si gaafadhu Amadi waa biraan dubbatin. Maastariin arrabsite rakkoon qabu. Rakkoon qabu jechuun boodatti dhumna rakkoo qabaadha. Aleksi Taayee arrabsite rakkoon qabu. Itti dhumna waan ta'eef amma kan nuti barbaannu waa'ee Abdii Geetaachooti. Abdii Geetaachoo isa tunaa gaafaadha waan kanallee keessa deeme kaasuun barbaanne. Ila viidiyoon isaa sirka jira eenyutu sitti erge. Hin sodaa Saudi arrabsite maaliif soba godhu? Tokkummaa tokko na geeffadhu. Namni biraan natti kan natti darbuun barbaadon. Tokkoffaa rakkina sammuu qaba jedhee mucaan kun nama kuma torba irratti maqaan xureesse gee ani Abdii Geetaachoo nagees hadda borisaan diina kooti. Maaliif morma goota ciita malee seerri kamiyyuu nama ture darbaatti damee galachu. Feesbuukaan na kadhiisee of jalatti yuutuubiidhaan feesbuukaan guddifachuu dhee. Dhiisii naati dhiisii dhaggeeffadhuutti hima. Asaan godhe Waa'ee Suudi Arabiyaatti hidhamuu dhaggeeffadhu irratti hima. Feesbuukaan yuutuubiidhaan dhaggeeffadhu tokkummaa ati yoo dula waatte qobaatti na himatu si galee. Waa'ee biitii waa'ee koo keessatti isaa bahi. Waa'ee Suudiitti hidhamuun waan biraa. Qoy waa'ee Suudiitti hidhamuu keetii waan biraa. Waa'ee makalaakiyaa waa'ee Suudii haasaan jedhu badan ana garti ma an nama hidhaa suraatu miti sin jedhe bar nama hidhaa suraatu miti garti ma an tokkoffaa nama hidhaa suraatu na sen an ilma dhiiraati nama waraqaa uttatee lebii kana keessa jiru Oromoo narraa hojjetu dhaggeeffadhu kan jedhan jechi na dhagee waan asi gaafu dura zimmeetteen iyyin waa'ee hidhaa sodaachuu dhabuun kee waan biraati hin sodaattaan sodaattus waan of danda'e tokko rakkoon qabu hin sodaattu jagnaa ta'e gobos hin sodaattu hidhaa waa'ee sanaa miti si galee waa'ee abdii sodaachuu abdiin sodaattu walii gallasan ati dhiira waan taate jagnaa abdiin sodaattu rakkoon qabu sun kanan si gaafadhu kallattiin naa deebisi Abdii Geetaachoo viidiyoo isaa durbaa waliin dhalaa waliin ciisuu akkas minaamin jettee waan dubbatte qabdi viidiyoo sana sobdee jette moo viidiyoo sana ofirkaa qabda moo yoo ofirkaa qabaatte siif eenyuti erge si galee viidiyoo sana fakkeenyaaf inni nama bultii qabu nama daa'ima qabu nama jireenya isaa geggeeffataa jiru wanti jette kun jireenya isaa keessatti gufuu ta'uu danda'a. Sobaan jechuun wanta kanaa cubbuudha. Jireenya isaa fakkeenyaaf haadha warraaf isa gidduutti shakkii uumuu danda'a, wal dhabdee uumuu danda'a, jireenya diigaa jechuudha. Isa kanaaf ati viidiyoo ni durbaa waliin akkas ta'uu hin qabaa. Gadan baasaa jettee dhaaddasaa turte an viidicha argeera. Ayyeesh qabdaa viidicha dhuguma qabdaa moo hin sobde yoo qabaatte eenyutu sitti erge kan adda naa baase waa biraa naasee. Waa biraa naasee waa tokko nubatiin. Gaafanni mucaan kuni Abdii Geetaachoo gaafanni rakkina sammuu qabdee nama kuma torba irratti maqaan xureessu gadi baasanii dhaabbatee tokko jimma jimmaatti akkuma ijoollee jimmaatti. Rakkina sammuu siifan gaafa kana naa deebisi. Dhaggeeffadhu zimmeedhi waa tokko gaafi haasaa koo dhaggeeffadhu kai. Maal amma dhaggeeffadhu sammuun kee hirrina sammuu qabaachuu kee dhugaa siin jedhe somaale kun waan asi gaafu naa deebisi jasbaa. Tokkummaa gadi bu'aa dhiibam. Tokkee qoy ani ittiin dubbaddaa. Abdii Geetaachoo seeraan himataa lammi jaarsummaa maaliif? Amadiin ati qoy tokkummaa koo walitti si argatamuudhaaf rakkuudhaaf inni Alex qoy afaan kee dammaa. Arrillan kiyya maatii keenyatu manatti arrabsamaa jira bar gubbaa kana kan dura baase si warra kadhatudha akkasittiin. Alex warra sirratti fidee daataa sirii sassaabee bakka bahigna needallan. Alex waan kadhataarruuf qabna naa obsi Alex ila Ahmadiin dhaga ila Ahmadiin wallahi an nama sharrii qabu miti nama miidhama kee barbaadu miti nama rakkachuu kee barbaadu miti nama waan tokkon ilma namaatiif hammeenya tokkon qabne daan ila walloliisaa as keessatti an tokkummaadhaan wallolee wal arrabsee gaafa jaarsummaan dubbatamu tokkummaan xaxxadee miutii qabatee dhaggeeffatee achi yeroo an dubbadhu miutii qabadhee sharafuudhaan wallollee ijoolleedhuma biyyaatti dhufanii gad ta'anii quxusuu jaraa taanee jaraa gadi taanee jarri nuyi ol ta'anii walitti nu araarsanii kana balleessite kan badii walii amannee si galee dhiifama wal gaafannee wal biraa galle as keessatti yoo bichate nama 3-4 wal loleera si galee ati ilma dhiiraati tarii hidhamuu sodaattu tarii seeran sodaattu garuu nama kana hundaa olii miti ati nama kana hundaa gadi akkasuma anis akkasuma tokkummaanis eenyuun namna keessa jiru jechuudha kanaaf jennaan tokkoffaati hin jarjarin tasgabbaay obboleesso tasgabbaay nus akkuma keetii miira qabna ture nus akkuma keetii jagna turre way wanta ta'e way waan gadi nu qabeeti jira maal jennu namummaa ati mucaa biyya keenyaati ijoollee jimmaati ati bakka kan kolfaanuun godinaa maddiin tasgabbaay nu dhaggeeffadhu nu yakkaati miidhamtuun barbaannu Ahmadiin fakkeenyaa tamma koo kaatee na arrabsitee jette seerrii akkaati na arrabsitu si eeyyamu hin jiru Ahmadiin yoon kee si arrabsee jedhe seerri akkaan si arrabsu naaf eeyyamu hin jiru garuu dabarsinee alagaatti wal kennuurraa ormatti wal kennuurraa
maaf mucaa kanarraa dubbannee seenoon baanu. Sigale amma fakkeenyaaf utuwaati kaatee na arrabsiteette tokkummaan isan galchuu maastariin nama tokkoon galchu. Biyya tokko keessa jirraa seeraanis maaliinis sin gaafatachuu nan danda'an garuu miidhama kee hin barbaadu bakka. Obboleessa keenya quxisuu keenyaati sabiyyiidhaati bakka. Namni tokko fakkeenyaaf abdiin mucaan kun rakkina mataa sammuu qaba kan inni siin jedhee maal abdiin osoo anas jiru osoo an guyyaa tokko sandawishii siin bitin inni biyya taa'e bakka ati rakkatteeti maatimii lama baattee miidiyaarra taatutti itti nama maatimii nyaata si ergaa ture miti. Sigalee maaliifiyyii alu baaltaa namaatiin jettee namaatiin waan hin taane dhuftee abdiidhaan jette. Abdiidhiis mubaarikiin isa ta'u tokkummaas nama biraas aleeksiin isa ta'u. Sigalee maaliif namni tokko fakkeenyaaf amma kunoo nama 10,000 jira. Kottu badii kee amani fudhadhu nu dhaga'i nu obbolaa keeti. Waan barbaaddu uummata kanarraa maal barbaadda? Fedhiinet uummata kanarraa qabdu maanni? Rakkoon kan kee maanni? Rakkoo kan kee mo'achi kee uummata kanatti ibsadu. Nama olii miteetti nama dhaga'i bakka. Obboleessa maal taate atoo? Maa namni ko namni maraatee naannoo walii gata bara. Kiyya Ameerika sabai. Ameerika sabai ti asa oolun faayidaa kun qabeta. Ani kan Dubai nufi waggaa tokko sigalee. Rakkoon ko maasa shira fuutiif Samira Sumayyaa naan mucaa tokko jetti kan dallaa biyaan deemtu simalee namni beeku jiru jiru kaa durattis. Gaafa bakkeetti rakkan dhugabe maasa shira waan hordofaa ture. Gaafa ijoollee shamarranii magaalatti na tuntus maasa shira fuulaa ture. Garuu kan dhiibbaa geessisee kana akkana hawaasa waloon nu gochiisaa ture Mubaarak Musammaati mana keessa na kaa'e. Isa an kunoo bira taa'ee sitti isa isa maqaa maamalattee qufii nan danda'amu Mubaarak jechuudha. Garuu adda inni beekamtiidhaaf jedhee ummata ustaadaan taadhaa qabee maasa shira fuutii qabee. Ayyee rakkoon qabuuti kan ummata waan Ahmadiin haadha manaa kootii tumaan turan. Adda gaafa Itoophiyaa Ida buta kopai ta. Ahmadiin Kopai fatu ta. Samira rukutaan turan. Mubarakin isi narrabsite. Isi koo qabaatina. Kan Mubarakin gana si gaafanna. Dokuma. Kan immoo tokko kan oya. Kan abdiitiif oya. Kan abdiitiif akkuma nan godha. Budeemaani tokkuma waa tokkoon siin jedha waan dubbii kana gabaabsuu danda'u waan qabbaneessuu danda'u gochuu dandeenya. Yaada kana gaafii kana qofa nuu gaafadhu gaafii natti gaafattu. Tokkoffaa waa'ee manaa bahu maal ta'u manaamne isa tokko jedhamee lama jedhama waan ta'eef seerri tokkoffaan amma mucaan kuni wanta uumama 12,000 aarsii asirra teessaa jiru dhimmichi maalni abdiin arraffamuudha. Asuma irratti uummanni awraabbatu isa asii baanii kanan godha jedhanu miti. Wannan barbaaduan. Viidiyoo sana nan kaasaa tokko nagalchisi kun irratti bilbilamaara dhifama sharafu. Viidiyoo sana dhaggeeffatu nafichisiisi. Okay, modii sarigalchaa naan gadi godhu. Nafichisiisi. Dubbii qabbanee sun gaariidha. Viidiyoo sana tokkoffaa nan kaasa. Lammaffaa viidiyoo sana waraabuu kanan danda'e asii argeetanii abaluu kana naan jedhee naan akkanatti kanaafan kana waraabee isa sana nan kaasa viidiyoo dhiifamaa amma sirra deebi'ee jedhee fuuldura kan jilbeenfatee viidiyoo kana waraabu uummanni waraabbadhaati namni kun uummanni 12 gadhiisa. Kana ergaan kan koo gaafii kanatti darbi yaada gabaabaadhaan asii argeen dubbadhee kanaafan dubbadhee amma nan kaasa amma immoo dhiifama waan jedhu gaafatu yaada kana kenniif. Ayyee. Amma asama sanatira Facebook YouTube kan maxxanse kaasumu tokkofa abdii gatachuu Facebook YouTube sagalee kan waraabee gadhiis yoonni kaase na kaase yoonni kaase immoo mormoo kutaa ciisan kaasuun illee jechuudha yoonni kaamne kan inni kaase na dhageeffadhu quba qabaadhaa bukeessan na dhageeffadhu ayyee na dhagayi ela abdiini kiyyaa miitu godhe sagalee konkolaataa jira abdiini sin arrabsin nani madhaa na arrabsee jedhe ila ops ila na dhaggeeffadhu sirriitti ati dubbifaman beektu waan ta'eef namni kuni na arrabse waan inni hin qabne narra kaa'e bultii koo diigee nani madhaa jedhee si himate malee sin arrabsin deebisaa kiyyaa amma ati immoo isa arrabsite abdiin feesbuuk irratti kamaxxanse na arrabsaa jira amaddiini jedhe dhugaa jedhe kaa malee yookaan amaddiin maal kee jireenyi kee akkanaa maaluun kee akkanaa jedhee sin arrabsine jechuu barbaadetan si galee wanta si arrabse hin qabu. Sababa kanaafi ati abdii wanta ati himattu hin jiru. Abdii wanta ati himattu tokkoyyuu wanti jiru hin jiru jechuudha. Abdiin si himata malee. Waa'ee abdii dhiisi. Waa'ee abdii himachuu, abdiin kana godhu, abdiin viidiyoo kaasu, abdiin akkasii. Abdiin sin arrabsine viidiyoo maali kaasare? Situ arrabse. Amma akka Maastar Sharafuddin jedhee la keessan fidin. Isa nama maxxanse kaasu, isa maalla godhe kaasu keessan fidin. Kasi maxxanse si himate. Namni namatti nama himata biyya qabdaa, fira qabdaa, si himate waan ta'eefi abdii wanta si arrabse waan kaasuun qabu jechuudha. Oo ta'e waan si himate sana himata sirraa kaasuudha. Maaliifi isa namatti si himate na dhagaa na argaa mucaa'uun na arrabsaa jira. Na xiqqeessaa jira bultii koo keessa galee dubbataa jira jedhee isa si himate yoo dhiifama sii godhe sun dogoggora miti. Amma maal gochuu qabda? Akka Maastar siin jedhe. Nama
abdiin kana qaba oo namni siin jedhe namatu naan jedhe abdiin kana qaba namatu naan jennaanan jedhe sababa kanaaf immoo dogongoraanan jedhe oo dogoggoraan jette ta'e namni na erginaan jechuun dogoggoradha jettee abdiis uummatas dhiifama gaafattaa jechuudha. Siigalee waa biraa tokko miti garuu eessaa akka fiddee fi eenyu akka jedhisiin jedhe adda baaftee kaate isa dhugaa isa sobdu sana miti isa jagnummaa kee isa gootummaa kee immoo yeroodhaan itti deebina sun rakkoo tokko hin qabu dhugumaatti jagna waraana turte yaa jagnummaa kee komii hin qabu garuu kan nuti barbaannu waa'ee maaster waa'ee mubaarik waa'ee kiyyaa osoo hin taane waa'ee abdii geetaachooti yookaan abdiin namaa waliin akkas ta'e namaa waliin ciise akkas jedhe jedhu yoo namni sitti hime abaluun natti hime kanaafan jedhe yoo viidiyoo argitee ta'e viidiyoon akkana jedhu hin jiru kan nuti abdii atan margite waa biraa tan nan beeka waan ta'eef yoo kan abdiin arge jette akkanan jedhu akkati jette sanan jedhu numtiyyuu lafa argitee waan irraa dhageesse himi abdii dhiifama gaafattaa uummata dhiifama gaafattaa olkaate. Amma tokkuma haasaa ofiftee tamiteetti tokkoffaa ani viidiyoos illee nan kaasaa kan feesbuukaa illee hojjete kaasu kan inni rakkina sammuu qabdee waa'ee obboleessa kootii na rafses sana viidiyoo naaf waraabu ani nama walitti bu'uun barbaadu uummata Oromoo illee jilbeenfadhee dhiifama na gaafadhaan uummanni Oromootti jennee bada jechuudha. Uummanni kun rafitii dhabee na bira dhaabbataa waan ta'eef rakkoon qabu. Akka dhiira tokkotti. Nillee kanarratti waa daasee. Eenyutu jedhi siin jennaan jette akkatti jette. Rabbiin haadha gotti nagaan dangalchin annam tokko nan gorsine rakkina sammuu qabdee sanii naa rafsee fi isanni gadi bee sooshaal miidiyaa gubbaatti paaspoortiidhaan maalanii walitti qabamu jennaan hajin maalijiidhaan viidiyoo bayi jedhee viidiyoo asiin shakkisiita birii nama haatti hirtee viidiyoo ayidii isaa cafee ture abdiin. Gaafa kanaan xoofi gidoo dhummoo naan dhufee maal naan jedhee abdiin suuraa kan kee maxxansee feesbuukarra si gadhiisee jira naan jedhe. Jennaa asumaan viidiyoo irratti hojjedhe. Malee namni nan gorsine. Sobdee irra keesse malee soba irra keesse malee viidiyoo isaa isin qabdu. Soba irraan keenya viidiyoo isaa jiraas kan abdiin irratti waraabe abdii Hussein. Qabdaa Afrikaa? Na bira jira. Afrikaa qabdaa? Eenyutu sitti erga? Tiiktookii irratti manaa gadi buuse tiiktookii irraa waan abdiin guyyaa hunda wajjin qofaan gadi buuse argee. Tiiktookii maal erga? Okay. TikTok irraa viidiyoo maal jedhu buufte qoy viidiyoo maal jedhu buufte TikTok irraa viidiyoon abdi gadi hin buusan jedhe TikTok fideensa agarsiisa gadi hin buuse jira giihor maal gadi buufte TikTok irra tunaadhu viidiyoo irraa nama rasaa maal gadi buufte TikTok irraa gadi buuse abdii sanna rafamaaru tunaadhu okay siif aga dhugaa isa abdiin rafamaa jiru buufte moo isa ni dubartii wajjin ciisu yi buufte sanna rafamaaru gadi buuse malee TikTok irraa gadi buuse. Okay. Kanaafi abdiin viidiyoon inni dubartii waliin ciisutu jira viidiyoon ofirkaa qabaa gadan baasa sa jette sana viidiyoon abdiin namaa waliin ciisu sirka jira moo hin jiru? Viidiyoon abdiin na biran jiru. TikTok irraa gadi buuse sana marra sun argee gadi buuse malee. Kanaaf hin sobdee jechuudha. Isa rafamutti nan deebi'a qoy. Isa abdii Hussein abdii geetaachuu arrabse isa dhiise isatti nan deebi'a. Kanaaf ati viidiyoon abdii qullaa wanti qullaa minaamin jettu wanti sirka jiru hin jiru hin sobdee jechuudha sana. Hin sobneen. Haasaa namaa jechee namaatti argeetan jedhe malee hin sobne. Somni tokko hin jiru. Viidiyoon na biran. Viidiyoo dhaggeeffadhaa maddiin. Viidiyoo bireessa akkasumas tokkuma dhiisi. Viidiyoo gadi buufadheen qaba biraan viidiyoo gadi buufadhee kan namni biraa arrabse. Isa miti nan si gaafataa jiru. Ilaa akka viidiyoo qaamni isaa dhaabinaa minee na biran jiru hin jiru. Kan aareen jedhe miira keessa galeen jedheen. Miira keessa galeen jedheen. Yaa sana aartee sobdee jetteeni jechuudha. Aareen jedhe. Malee si biran jiru qaamni isaa laaminaa miniin si biran jiru aartee jettee jechuudha. Aareen jedhe. Viidiyoo argeessa nama sobdee jettee. Kanaa kennaati taarikuun barbaada taariku waan sila waliin jenne irratti naata gabbarii kazaa dhimmi kee maaster Sharafuddin naaf bilbilu mucaa kana yoo itti fuftee ammas mana kee keessee qallabde situ nu arrabsiisaa yookiin tarkaanfiis hin jenne fudhadhu ana deemsa kun an deemadha. Qoy abdii nu obsi asirratti taarikuun illee dhugaa tokko baanaa fi abdii arrabsi akkan jennee Ahmadiin biraan dubbadhoo bira jiraatte sagaleen keen dhaga'ama bakki waan nu rakkisuuf xiqqoo. Dhimma abdii irratti taarikuu waan siin jedhen qabu miti. Dhimma abdii irratti taarikuu waan naan qabu tokkoffaa. Waa mubaarik waa qulqulleeffataa deemna mubee keettiin darbina naawusi mubee kuwaatiin miidhamaa. Tokkoffaa warreen illee keessatti qabatan kuni ani mootummaa namni kee kennaa mootummaa godha sababii abiyyiiti. Waa'ee mootummaa miti. Kun kan natti barbaadu mootummaati. Mee biyya tokko kana keessaa nama naqatu mootummaa basaasuu hundi jira jechuudha. Basaaftuu mootummaati qofa baadhaa hundi keessatti. Waa'ee mootummaa ta'e basaaftuu mootummaati. Kanaafi. Waa'ee sanaa dhiisi waa'ee mootummaa dhiisi. Okay, waa'ee sanaa dhiisi waa'ee mootummaa. Okay. Jimmaa lijiin taarikuun abdii arrabsiisee hin jenne miti? Hin jenne.
ቆይ ታሪኩ ወብሰት ሲን እንጀነ ሚቲ Ejimmaal hin jenne. Gargaaree na bira dhaabbate akka ijoollee jimaa. waa'ee abdii akkas jedhi abdii akkas godhi siin injenne miti. Miidiyaa yoon fayyadamini si gargaareen paaspoortii namas garachiisee hojii si gargaaran jira ture. Walitti na fuudhee. Malee. Malee inni waa'ee abdii irratti waan si jabeesse hin qabu jechuudha. Hin jiru. Qulqullaa'u kana abdiidhaa asumaanu. Hin jiru. Okay. Taarikuun asumaana. Gamanumaan Ahmadiin inni si gaafataa hin jiru. Waan si gaafatadha Ahmadiin Samiiraa si bira turu kutee beekaan. Obboleessa waa'ee isa ajandaa barbaadde fiddaati sobdee egalutti hima ajandaa barbaadde nurraa taa'i gad taa'i dhiifamu amanatti si dhufa amma samma amanatti dhufa yoo barbaadde naasara na daana manatti si dhufa sin jedhe Barattas. Ayyee barattas si dhufa ayyee jira koo qabu. Koomediidha yeroo barattas si dhufa. Okay rakkoon qabu kan mubaarik xiqqoo arraballee nama itti bareedha namni isa rarrabsin hin jiru. Xiqqoodhaan isaa bilchaateera sababni isaa maaliifi obsa qaba namni cubbuu isaatiin dhuma malee booddee inni cubbuu namaatiin hin dhumu utuu ni rabbitti hin kennatin mubaarikiin rabbi namarraa fixuu mala sababni isaa nama narrabsu nama wati isa rabsa inni nuus marrabsa. Ustaaram daadhaan sirriitti hojjetanii balbala itti dhoohin yeroo himaan ture. Waa'ee mubaarikiin dee waa'ee mubaarikiin tima qoy ustaaram daadhaan ture yeroo tokko balbala sirriitti hojjetanii natti mibar ustaaram daadhaan sim sobii miskiin dubbii duraa irra kaa'e bar. Falfala sitti hojjetanii falfala sirriitti hojjetanii ustaan daasii Somaaliin dhagee ooltee minamee dubbataa ture. Nama maqaa nama xuruuti maqaa shirraa xuruuti. Mubaarikiin jedhe jechuudha. Mubaarikiin kan naan jedhe. Okay mubaarikiin rabboota irraan gadee mubaarikiin namni hin dadhabdu okay rakkoon hin jiru. Gara as deebi'ati isa kan mubaarik ittiin deebina. Abdii deebisaa gaa'is abdii deebisaa dhiifama gaafatu bakka abdiin illee sii kana tokkoon kana afootu naafa jedhuu fi ol ka'ee dhiifama gaafatu abdii gaafuloo sobeen sina kaa'ee. Abdiin kisiitti banaa ankisiitti banaa. Yoo rabbi jedhe asiin nagalee. Abdii harkisaa. Warri kaan nu obsaa warri gasteedhaan nu marakkan. Yoo ilmoo geera jiraachuu itti mubaarik musammaa. Yoo ilmoo geera jiraachuu itti kalimaa tokko dheessi manaan sitti wala manaan sitti baqaaman. Of eeggadhu sitti menaan. Kalimaa tokko dubbate waa'ee abdiitii waa'ee dibee dubaman. Abdiin ajjatee jettu tumana rabsee obboleessa kooti. Sigalee gaafa rakka dhume nyaachisee nu baasee garuu waan nanaare rakkina sammuu waan inni qabde naan jedhe naarsee malee. Ati nyaata nama wattee naan bar Itoophiyaa taa'ee nyaata nyaata dhabee bar Itoophiyaa taa'ee nyaata nyaata dhabee. Ani sadarkaa nyaata. Ati keessa teessee hawaasa walitti buuftee barakkisee baasottee beekamtee argachuuttee. Beekamtee ajandaa barbaada bara. Obsati rabbuma siif irraan gadi hin dadhabnu nuti nu obsati rakkoon qabu. Abdii geetaachoo biyya taa'ee beeloftee jedhee nyaata sii bitee. Sobarra keessee maayif harrabsite ree innooti biyya teessee mucaan nana beelofteetta waa nyaadhu nyaata ijoollee siif fichisiise nama maaliif galata isaa balleessite ree. Galata isaan barreessine beektaa xoof gidootii feesbuukaan silaxxafee seerrabsaara maraataa dheedhee seerrabsaara attamitti amadii ofirratti jallistaan jennaan haadha imiirri keessa galee qaamni isaa laasan ni shamara yaabbate na bira jiraa fidee sinii maxxansaa feesbuukaa yuutuubiidhaan jedhee viidiyoo irratti hojjette. Xoof gidoo fidaa. Soba wanti immoo qaamni isaa laasii bira hin jiru hin sobde kaa hin sobde miti. Qaamni isaa laana bira hin jiru isa arraba sana makka jiraatu na bira jira kan nama rafse kan nama rafse gadi buusee tiftuu giddaa qaba. Eenyutu akkana jedhaan. Nama tarrafsaa ture. Nama tarrafsaa ture Abdii Hussein baanoo ittiin buunee Abdii Hussein waa'ee attummaatii minamee ijoollee biyyaa fideen ture inni ijoollee biyyaa fidee kaampaanii galchennaanii hattuu dha jedhamee arrafama ture Abdiin arrafsaa ture. Okay ishi amma Abdii dhiifama gaafadhuun kadhannaa lammaffata ala abdiin adidus miyuuti irraan baafatanii. Abdiin obboleessa bara abdiin obboleessa bara nanaare malee nanaare beekuu obboleessa kooti. Na dhaggeeffadhu kan abdiin fixadhee mubaarikitti darba ila abdii obboleessa koo biyya teessee nyaata natti bittees harkatu harka irraa nyaatan nyaachuun hin ta'u siigalee harka irraa nyaatan soba irra keesse waan kana afaan keetiin jette hojii abdii miti. Sobaa miti viidiyoo na bira jira viidiyoo na bira jira garuu nanaare malee maaliif rakkina sammuu qabu namni maraataa naan jedhe tokkummaa ijoolleen tokkummaa akkaataa gaaffiin beektu ati mucaan viidiyoon harka jira yeroo inni jedhu maaliif viidiyoon akka kuwaan viidiyoon biraa harka jiru wayitti ittiin jabeessin viidiyoon ni jira jedhaa jiru nama biraatu arrabsinaa arraba nama biraa ilaalee viidiyoo arraba nama biraa isa walii galchaafani ilaa wannan si gaafa amaddiin viidiyoon namaa alkoon galchaafi viidiyoon namni abdii arrabsee sirka jiru rakkoon qabu viidiyoon namni abdii arrabsee sirka jiru dhiisisa isa namni arrabse isa namni abdii arrabsee viidiyoo namni abdii arrabse sana siin hin jenne isati qaama qullaa jetten siin jenne malee dhaggeeffadhu isa namni abdii namni arrabse sun beektaa qaama qullaa abbaatiin gaafachuu danda'a beektaa nam qaama qullaa na bira jira viidiyoo namni viidiyoo irratti hojjete beektaa qaama qullaa sana shamarranii wajjin ciisuun na bira jira namni viidiyoo irratti hojjete abdii irratti viidiyoo na bira jira viidiyoo isaa argitan boodee sirkan jiru haasaa isaa maara isa argitan jedhee malee ani
Tu irra deddeebiitaa jira malee koo wanti Ma afaan Oromoon beeku jira. bare Amma xumureera. wanti jiru laal wanti Asirratti jiru amma isa qoy al tokko dhaggeeffatu tokko gaafinati gaggaafataa jirtu wal fakkaate beektaa mujaanis deebisee tariitii hubachuu dhabde ta'e hin beeku. Abdi amma wanti nuti si gaafannu abba maalee Master Ahmadiin. dubbadhu saaq. Dubbadhu. Sagaleen kun jiramte amma akka abdiitti balleessite jetteedhaan waa. Sagaleen kee badeera. Ayyee. Sagaleen kee Namatti irra badeera. bilbilaa jira. Irratti cufi bilbila. haadha kooti Ahmadiin Master Sharafuddin erga la rabsiisin jedhe beekamaadha. la erga qoy asbatta waan kaakata Dhimma abdii ta'e dhimma abdii dhimmi mucaa kanaa akka dhimma abdii qofa miti bara haadha keenya mana tarrabsamaa maatii keenya mana tarrabsamaa abdii araasaati buusaa nu yammas seeraan gaafachuu boodatti hin jennu ammas isini kapatarra nu baasaa Alexo buleessa kun dhagaye. Qoy Master Alex waa galchaa. Buleessa dabalatee Alexis dabalatee hundi keessan warra sirra jirtanuu mucaa kanaa gadi hin ta'ina. Mucaa akkatti dubbatu hin beekne maal sagala ajandaa harkaa waliin dhuftu. Dhimma tokko qabdan miti dhugaa jiru hubattanii xumurtanii isa taanutti ce'u. Indeeti asii kan mucaa kanaa fi xuqaatanii ammas dhattanii kan kootuttu ammas kan Alexitu ammas kan mubeetuttu ammas dubbiin jalqabaa ka'a. Anis kanan jedhe dubbiin jiru ammatti kan abdiiti. Yaa kan abdii xumurree kaane kan abdii gaafatu ta'e jedhe hunduma keenya walumaa galatti nu arrabseera. Sagaleen kun jiramti by the way. Sagaleen kun jiramti. Nu walitti mufannu bar nu beekaadha. Nama mubeetti mufadhuan. Littaraarsaati boriitu immoo nu arrabsiisa. Sagaleen keenya jira. Sagaleen kun jira. Mataara nu baasaati. Duris isin kan mataara nu baase ammas nu Alexi arrabsiisa. taayyeeti waan galchaa naaf saal tokko Alexi taayyee na dhagaye. Ilaa Alexi taayyee wanni nuti nu hubachuu qabu Mubaarak Usammaatiin jecha ilmoon namaa hin jenne jedhee Master Sharafuddin akkanatti aga fedhe arrabsee ilaa kan jiraa kee qofa miti jechuudha. Eenyutu bu'e kan biraa. Tartiibaan itti deemnaa Isaaqiin deebisaa deebi'ee Isaaqiin deebisaa. Ilaa tartiibaan itti deemnaan. Namni ofiin bu'aa jiramoo nama buusaa jira. Garuu natti mul'isu asiiti natti mul'isu. Deebisaa yaa ilaa Sharafuddin kan jaarsummaa dubbataa jiru Abdii Geetaachoo deebisaa. Abdii Gee deebisaa. No nama miti natti mul'isa sila. Waa tokko Mooditarraa kenni. Mooditara namarraan kaasaa guutuudha. Namni hin buufne natti mul'isa sila. Namni natti mul'imne waan ta'eef neetworkii jiraata. Neetworkiidha. Yaa namni hin buufne. Nama miti. Ituuf dubbii fixaa deemu. Ilaa Alex akkana hubatuuf. Isaa qolaa kenni. Arrafamuu Alex. Qoyal tokko waan Alexii waa hubachiisa waan ta'eef. Alex wanti nuti dhageessu haati kee haadha keenya. Arrafamuu keenya jibbiru. Kunoo Master ka jaarsummaa dubbatu. Haadha isaa akkan itti arrabse Master nuti dubbatu ana osoo hin taane. Mubaarak Usammaa jireenya isaa kan itti arrabse Mubaarak dubbatu osoo hin taane. Garuuti abdii tamma himate waan ta'eef kan abdii kana tartiiba qabsiifnee kaanaadha malee ati arrafamuu qabdaadha miti Alex akkasitti nu hubadhu. Akkasii ammas yaa akkana dubbiin akkasii kan abdiidhaan dhufne abdiitu himate sadarkaan abdiin irra deemaa jiru sadarkaa hunda namaarraa waan intinaa ta'eef isa kana akkam goona kan jedhudha kan nuti dhufne jenne. Ahmadiiniin hunda keenya arrabseera. Ammayyuu mana banee nu arrabsaa ture viidiyoo namni itti ergaa ture. Namni hin arrabsin hin jiru. Nu warra asirraa qofa osoo hin taane namni ala jiru hundi isaa namni Ahmadiiniin hin arraffamin hin jiru. Isa kanatti deebina. Ammatti garuu impoortaantiin kan ittiin baay'ee miidhamaa jiru abdiidha. Kan bultii isaa keessa galee bultii isaa jeeqaa jiru. Kan arrabni isaa dhaqee sadarkaa bultii isaa keessa galuu baay'ee ittiin miidhame abdiidha. Hundi keenya iyyuu namni ittiin hin miidhamin hin jiru. Isa kana al tokkichatti intinaa ta'uudhaaf yoo barbaachisaa ta'e jedhe kan abdii kana xumurree kaane namoonni isaan arraffaman yoo barbaachisaa ta'e jedhe akka dhuunfaatti dhufanii hunda namaa al tokko dhiifama gaafachuu danda'a. San booda dhiifama gaafatee jedhe yoo itti deebi'ate jedhe itti deemuu dandeenya. Amma impoortaantiin inni guddaan kan abdiiti. Abdii kana fitnee san booda isa kan hundaatti itti deebinaa jechuu barbaadeetanii ammaati Master abdii dhiifama gaafattamoo hin gaafattu? An abdii dhaggeeffatutti maa rakkoo sammuu sammii qabdee Ol kee gaafatu. tokkummaa na jalan dubbatin tokkummaa ana jalan dubbarra bedee anaaf tuu itti dubbate beektaa na jalan dubbatin tokkummaa. Anaaf isaa ta'e nuka walitti dubbate Mubaarak dhiisi Mubaarak dhiisa jannaa ilaa dhiisi Mubaarak isa ammaa si dhufa manatti dhiisi yaa Mubaarak dhiisi
Ubeus. Dhaggeeffadhaa ankoo nama naa dubbatu illee hin qabu rabbiin tokkicha malee ani namoota baay'ee xalaatee hedduun qaba dhugaa rabbi sitti hima abdiin obboleessa kooti kaabaan beela'u nyaata naa bitee na nyaachiseera kan inni rakkina sammuu qabde immoo ijoolleen qodaanaa taphattee kaansil gootee abiyyiin deeggar taate waraana abiyyi ta'edhanii kisaaraa keessa nagarsa kiraa mana waan hin kaffalu dhunda beenu sammuu baarga kana qoosaa jechuudha miidiyaa taa'e garuu abdii gadi bee kan hin Harkaabattaneera isaa koo gaafichatti deebiif mubaarik harkaabattaneera mubaarik akkuma isaa qoon haasaan afaan isaatii dhumeeni mucaan Ila Ahmadin. Woi Ahmadin amma gabaabatti. Mubarak waan uummata hundaa walitti namichiise Mubarak kan uummata balaa kana hundaa itti godhe Mubarak musammaatti koo waadaa hundi keessan kan balaa kana hunda fide Kana nama duuba jiru gaafa na jennaan deemee nama duuba jiru Mubarakiin ta'e wanti biraa wanti haaraa wayii hin jiru isa kana Mubarak booda ofirraa haa dubbatu. Abdii Geetaachoo sobaan arrabsitee qo'i Isaaq Abdii Geetaachoo sobaan arrabsitee nutti himteetta. Abdiin Geetaachoo obboleessa keetii kaleessa gaafa rakkattu si gargaaraa ture bilbila kee lafa kaadhuuti. Abdii Geetaachoo dhiifama si godhuu baatus ol ka'itii dogoggoreen si arrabse waan hin taane siin jedheera qalbii si cabseera biyya keessaa nyaata xalabdee gaafan beela'u beela na baafte obboleessa koo dhiifama naa godheedhi Abdii Geetaachoo dhiifama gaafadhu kan jara kaanii kan Mubaarak itti dhumna. al tokko dhaggeeffatu tokko mana dhaggeeffatamti al tokko sagalee koo dhaggeeffatamti ani fayyaadha maraan fayyaadhaan obboleessa dhukkubsataan biyyaadhaa qaba rakkina sammuu qabda mucaa kana yaalchisuu qaba kan jedhe viidiyoo waraabun viidiyoo waraabee dhiifamaa qabattu anillee viidiyoo waraabee irraa kaasa yoo sanan godhu taate laa ijoolleen shamarran Macam ramanaan kiritan. Okey. Koi abdi koi Gifam koi. Abdi koi. Amadi tokkummaa. Koi abdi Amma haala barbaada akkuma kana uummata Oromoo. yoo tin jenne viidiyoo leesii hambaa sabar viidiyoo arrafamte Amma ilaa obboloota kiyya qaalii. Qo'i Ahmadin dhaggeeffadhu mee yaada isaa. Anamma maalan barbaada sitan. Aleksoon hin bu'ee natti fakkaata. Inni dhiifama gochuu danda'a. Mubaarakaadha. Ati mana isaa arrafamtee naan obsee innis dhiifama gochuu danda'a. An abdiin dhiifama godhu jilbeeffatee miti bara. Qullaa isaa gadi biyyaa shawaa keessa gangalate wallaahi qirtaa laa dargame. Seeraan himadheera waan ta'eef seeraan naqee himadhaa. Amma kanan barbaadu obboleessa keenya. tokkummaa kan dhiira jedhee waa'ee mootummaatiin natti qabsaa abdii Geetaachoo yoo isan maafuusi isamma wallaahi laazii yoo isan maafuusi ta'e sinee altan abdii an biyaansi biyya kana keessatti kan dhiira ta'e natti qabsoo morma koo cidhaasitti Afaan nan balleessin abdii tokkii keetiin namni sin bumne garuu natti mul'isa sila. Eenyuun na buusu? Nama na buusu? Noon Turkii keetti wallaahi hin mul'imne. No wallaahi ni Turkii ta'a. Hin mul'imne natti wallaahi. Elaa kanaafi amma obboleessi keenya taarikuu qofarraan gaaffii qaban. Mucaa kana dhiifaman godhu waan ta'eef mana kee keessa yoo keessuma wajjin ani madhaan boru. Edana mana kee bulchiti. Kanuma aanko. Okay, qoy abdii naa turiga. Abdii Geetaachoo dhiifaman gaafattu taanaan amma mana kanaa baafamaa jirtati. Dhiifaman gaafattu taanaan amma deemaa jirta bakkeetti gatamaa jirta jechuudha. Dogoggora kee eegasii Mubaarikiinis maasarniis booda dhiifama gaafattaa abdiin dhiifama sii godhu adidu rakkoon qabu. Ati gaafadhu abdiin adidu rakkoon qabu. An tokkoffaa abdiin qoy tokkummaa atillee garee walii ijaarsanii qabdan malee abdii Geetaachoo dhuguma dhiira hambaasii Itoophiyaa Abudabiitiinis keessaan hundaanuu walii galtee qaba yoo dhuguma dhiirati waa'ee poolitikaatii qaama seeraa keessa taa'isanii mootummaa basasaa jiru hamma ni siisan jedhe abdiinuma. Semma sanis garin bayo barbaade jedhe yaa jarana wantichi waan sirriitu wayii hin qabu mucaan kun amma booda mootummaa wajjin harka wal keessaa qaba nama tokko hunda iyyuu sin dandeessa taarikuu si deebisa yaa wantichi amma taarikuu deebisiiti an isinitti meen jira by the way ልጁ ፓወር አለው amma anamma natula waa'ee mootummaati wanti kuni waa'ee poolitikaati hundi keessa quba qabadhaa ammas wanti natti rorrifamaan waa'ee poolitikaati basaaftu mootummaati warri natti rorrisaadhaan basaaftu mootummaati quba qabadhaa hundi keessatti kiyyaa dhaggeeffadhu warra basaaftu mootummaati kiyyaa jabal dhaggeeffadhu as keessatti dhagodhaatti as keessatti imaaраtiin Dubaa keessatti jechuudha kiyyaa dhaggeeffadhu dhiira ta'e bakka barbaadetti naaf dhufuuf na keessummeessaan rakkoo qabu. Ayyee kiyyaa dhaggeeffadhu ayyee kiyya dubbadhu. La amma bakka nama 13,400 jira. Yaa ummato mucaa kana akka obboleessa quxusuutti kadhannee utuu inni badii balleessee jiru adraa Ahmaddiin dhiise akkasii wayyuu Ahmaddiin si jaallanna malee sin sodaannu. Si galee si jaallanna garuu ammeenya kee hin barbaannu. Wallaahi utuu nama biraa ta'ee utuu abbaa fedhe warra gastii kana keessa jiran ta'e namni hanga kana walii obsu hin jiru. Maaliif namni baay'een akka miskiinaatti si ilaalaa, akka rakkataatti si ilaalaa, nuzaazeenatti fudhattee yeroo baay'ee gadi baatu waan miira nama miidhudha. Akka namni tokko sitti hammaatee wayi sitti yaadu sin godhu.
naman godhu bakka haalatti itti jirtu jireenyatti itti jirtu si galee ati mootummaa seettu dhiisi. Ofii keetiif buu namatti maatimii nyaatee jiraatu waa'ee mootummaa dhiisi. Namatti maatimii nyaatee qabsoo filannoo abiyyi mi'aan koraa bosoo inni qabsaa ture isin tortamti wallaahi abdiyoon sadii darii keetiin qabsiisanii namatti miidhasee galee jechuudha. Wallaahi. Ofii keetiif Abdiin barbaadu. of danda'ii. Namni mootummaa laga dhibee dubbatee dhaabee seensa mataa keetii malee hundi keetu jechuudha. Namni mootummaa laga dhibee waasee jira. Mootummaan nama isaa. Mana kanaa baata. Waa'ee mootummaa laga dhibaatanii dubbatanii tun takka biyya ala keessanii. Namalee jira. Maaltu nu galchee nu waa'ee mootummaa? An qaama seeraati qaama seeraa kan ta'e moositti agarsiisa kiyya. Yoona tuttee an kun abayyaa mooliin nufatamma. Si galee bakka barbaade sinaan of dandeessa wal keessumaa. Shufeerii kee waa maduu beesee hafuuti. Kottu shufeerii kee waa maduuti kottu amati. Shufeerii kee waa madeera kiyyaa. Kottu shufeerii kee waa maduuti kottu. An jimmaanii dhaafa baqqadu. Tokkummaa bakka nuti nama gurguddaadha hojii qabna. Qoy al tokko ijoo qoy kiyya tokkummaa amma kanan barbaadaa taarikuudha Maastar Sharafuddin taarikuu addunyaa keetii mucaa kana nama ofii keessaa boosu. Inni bahee geedallo wallahi bahee geedallo mucaa kana nama ofii keessaa bulche wallahi bor isaa hojjetanii madhaan bor kalas bakka. Gurbattiin nana dhaggeeffadhu gurbattii Ahmadiin jedhamtu nana. Qoy namni kun ana qofa carraa kenniifama waa tokko isiniin jedhaanii. Taarikuu lakkoofsa Ilaana dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa namni kun 14 jala taa'aa jiru nama gurguddaadha. Ulamoota ta'uu danda'a, qaama seeraa ta'uu danda'a, higgeen mi'aaqsoo liyoon jira. Kanaafuu inni maal gochuu qabna jaraafillee riispeektii kabaja kennuu qabna. Yeroollee mucaa kana amma jechuun nama dubbii namaarraa hin hubatta bar namni akkamitti maaf dubbata. Taarikuun natti mul'atu maal ta'e wanta hubattu ni jira jechuudha. Kanaaf wannan jechuu barbaade maanni amma fakkeenyaaf nuti nama guddaa taane asii gaadee woy jennee deebinee nuti kan kolfaa ta'a. Kanaaf wannan isin jechuu barbaadu maanni. I don't know namni tokko dubbii tokko qabee ka'ee nuti namni hamma kana gahu namni tokko tokkoon keenya nama 100 ol baannee hordoftoota kanaa ol baannee nama 14 teessifnee namni nama 2-3 ta'ee waa biyya araarsu garuu nuti nama lama gidduutti araara buusuu dadhabnee bahuun lanyaa wardatu ነው እንጂ ለሱ ወርደራ አይደለም አብኑይ ለኛ ወርዳቱ ነው ስለዚህ ምንድነው መሰለኝ tokko yoo wallaalaa ta'e tokko beekaa ta'uun dirqama natti fakkaata akka yaada kootiitti dubbii tokko immoo qabanii kaanii utuu xumuratti godhanii gaarii amma fakkeenyaaf bordeebii immoo waan ammas gala koo biraa siinti dura just afaan wal kaafuun aሁን አንተ መጣሉ ሙቪን ማ ባየን ድንቅሲፈታር በጣም ትግስተኛ ነው ጎበዝ አላህ ይጨምርልኝ አሁን ዝም ይጀረኒ ከሰው አንተ ሲገለ tokkoroon ol jedhu tokko moo deechu kanaaf wannan sin jechuu barbaade maanni afaan dubbachurra ወደ gara furmaataatti utuu deemamee gaariidha waan jedhu amma ko laali Sharafu ko ati sirrii jirta bar maanumti hundi keenya iyyuu Sharafu amma dhagadu amma wanti jedhu beektaa dhagadu an nageenya jenne bar nageenya naraama jedhe bar an dhiifama nan gaafadha viidiyoo isa maraataa dheedhee viidiyoo waraabee dhiifama nan gaafatu feesbuukaa yuutuubiidhaan kan laxxafee kaasu ani illee nan kaasaan jedhe yuutuubii maali feesbuukii maali yuutuubii maali irratti laxxafee rabbeedhi Toofiq Dedoo jednaan jedheedha ilaa kiyya maal maxxase beektaa abdiin Kadeessa viidiyoo sin qabsiisa minaamin jedhee horiyaa ture achumaan viidiyoo xiqqoo wayi waraabee naas faraarraa hidhee poosti godhe feesbuuk kanuma bar naas faraarraa maa jira mai isa sanaan duraa jedhaara barinni sana viidiyuma isaa gad lakkise sii galee naas faraarraa maa jira mai har'ammoo hin himate har'ammoo barreeffama barreessee hin himate jechuun namni kun na arrabsaa jira seeraan naa gaafatamuu qaba jireenya minaamin jedhee himate badii qaba sanatti abdiin. Amma ilaa tokkuma ammoo wayi dubbanna laa dhiifamaa wajjin al tokko sharafu laa al tokko akkii nuti namummaadhaaf obbolummaadhaaf itti waliin dubbannuu fi akkii seeraa walii adda sigalee an amma fakkeenyaaf waan fedhe siin jedhee obboleewwan koo waamee fidee dhiifama si gaafadhee atillee dhiifama naa gochuu dandeessa. Dhimmi garuu wanti tokko ilaa sababa arrabaatiinis biyya kana keessatti kasasamnee beennaa nama rukunnees dhabnee beennaa waan aarsaatiin nama kaffalchiiftu hin beenna. Isii miidiyaa dhiisii isii aariidhaan miiseenjariif waasaappiidhaan walii barreessanuu aarsaatiin nu kaffalchiiftee hin beekna jechuudha. Kanaafuu jennaani Ahmadiin nama 2,000 nama 3,000 irratti sooshaal miidiyaa irratti gadi baatee biyya kanatti nama tokko qeequun nama arrabsuun kabbaadoon jennu. Yakka cimaadha Ahmadiin sii galee innati mootummaa maarreetu mootummaan wanti kana keessa galchuun jiru. Ati si jechuun biyya kana keessatti aayidiin ati baataa jirtu aayidii bakka eenyummaa bakka
akkaati hojjetaa kaampaanii wayii yookaan bakka kiliinarii wayii yookaan bakka maxaama wayii taate si beeksisudha malee ID ittiin nama arrabsitu yookaan waraqaa maraannaa mootummaan sii kennee miti. Ahmadiin akka fedhe nama arrabsuu danda'a, akka fedhe nama gochuu danda'a, waraqaa maraannaa mootummaan biyya kanaatti mallatteessee sii kennee miti. Obboleessoo kiyyaa naara isaatti illee nama kumatu godhatu dhaggeeffadha. Tokkoffaa kiyyaa illee manaatti uummanni Oromoo hundi keessan kiyyaatti mana battan kiyyaadhaaf diigatachuutti basaaftuu mootummaatu ni jira jechuudha. Maaliif warra basaaftuu mootummaatu akkana keekaadha. Maaliif hundi namaa yoo beeka Mubaariin Musammaati kan uummata Oromoo hundayyuu akkana wal nafachiise jechuudha. Amma kiyyaa eegaltee jechuudha. Waa'ee maqaa biyyaarratti duula akkati banaattus argeera. Waa'ee mootummaatiin immoo kottoo warra barbaadetti fannu faana. Looshin eegisamma. Kiyyaa. Kana mootummaatiin looshin eegisamma. Yoo gara mootummaatiin qabatu. Looshin eegisamma jedhee sifannoo manatti. Kiyyaa obsi qoy. Kiyyaa. Murii qabatin. Okay. Amma kiyyaa qoy tokko na namni mana turufamu fi namni mana turufamu faana komansee kiyyaanis mana tira qamaa fi ragatitee rakkoon qabu. Waan tokko dubbadde deemaa. Mubaariki jiru immoo naa ta'eera wallaahi miskiina wallaahi. Waan tokko dubbadde deema dhaggeeffadha. Waan tokko dubbadde deema. Maastar Sharafuddin as deebii maastar. Maastar as deebii. Dhugaa dubbachuudhaaf maastar Sharafuddin yoo natti mufates haqanarraa qaba rabbitti kennatu. Sababiin mucaan kun mana kootii ba'uu kan uummanni kumaatamaan beeku. Maaliif arrabsite? Maaliif arrabsita maastar Sharafuddin? Ana arrabsuun wallaalle caalaan fooloo qaba. Jedhaniin baaseeni maastar Sharafuddin aanaa miti eenyuun dhaqee jimmatti arginaan arrabsuu miti wallaahi ija guutuun hin laaltuuni. Maastar akka sabiyyiitti akka ijoollee daa'imaatti ofitti si qabee nama si nyaachisee si obaasu wallaahi harka keetiin hin nyaattu maastarii wajjin mana nyaataa galte jechuudha. Baala gummaan kee daangaansaa hadda dhume an amma himata sitti bana qasaman billaa Oromoo guutuudhaan wal dhabamanii jechuudha. Qasaman billaa wallaahi isa maamalatti si waa tokko dubbattee naannoo biidoo na biree isa maamalatti si waan jedhe. Maaliif beektaa? Nu beekaadha. Nu walitti mufannu. Sila yeroo tokkummaanii mucaan sun dhufee abbaa isa ergaa baasu yeroo jedhamu utuma mucaan dhufee abaluun na erge jedhe fudhataman qabu jedhee kaasee turte isaa. Kaasee ramaata galuudhiini. Tu amala koon beenne dallaneera haadha tarrafamte bar. Of course kanaafi dhiisaa silan dubbadhe ani fakkeenyaaf wanti abbaan itti quba qabu fudhataman qabu. Amma mucaan ajandaa uummata keenya tokkuma ajandaa keessan hundayyuu dhaabame nama kuma sadi miti dhaggeeffadha. An arrafamus miidhamus rakkoon qabu an koo miidhama keenya rabbitti ni madda kan naan jedhame arrafa hundayyuu jechuudha. Abdii gaachoo dhiifama viidiyoo isaa hunda nan kaasa nagaatti hundi keessan maasalaama wanti nuti wal beenu tokko hin jiru kana bootti Kana booddee ana dhiifamaa sinni. Nagaatti hundi keessan dhaggeeffatanii hundi keessanuu tokkuma viidiyoo abdii gaachoo nan kaasa kan natti beekame sababii kanaafi nagaatti anan kaasa. Nu ejimmaa lijii wajjin dubbanna gadi buusee. Buusaan dura. Ilaal. Boqqolloo kana waanitti godhu. Waan dhaamaa fi har'a booda maqaa nama tokko Mubaarik Musammaa kiyyaa arrabsinaa ijoolleen kun sii kutatteetti. Tokko kabballaan ija si jaamsite tokko lammaffaa seeraan kan jallee si buufti. Sii galee ati waa ijoollee arrabsuu keessaa bahi. Suuraa namaa laxxafuu keessaa bahi. Maastar Sharafuddin naa arrabsaa turte. Rabbi si qaba la ya goda abbana ka rabbi qaba miskiin rabbi qaba ta goda miskiin ka rabbi qaba len kada mukhalafaa mootummaa keessan bule hadda abbaa gadiiti abbaa biyyaati garuu hundumti keessan rabbi rasuulaati afoonaan la godhatti foota illee abdii giraachoo bidoo sana kaasa isatti illee ma bidoo kaasisaati afoonaan illee hundi keessan Ahmadin hin deebini koo egaa gadiifama gaafatte seerumaa gaafatte abdiillee naa deemu nama dhaggeeffadhu wayin gadi akkanuma nama nama galata sirraa qabu qofata keessa jira si galee wayin miyuuti qabadhu kan bu'i namni kun jechuudha si jenneeti malee waan iluu kana gaafa inni gargaaru dhowwaan ture iluu kana gaafa inni gargaaru dubbadhu gaafa inni birri ergu. Ayyee galatooma Ahmadin tokkoffaa miira keessatti yoo tokkummaa si dubbat tokkummaa qabattaa kiyyaa qabattaa Mubaarak qabattaa maal waliin jiraatta warra jiru kun bara uummata akka atin gootu hojii qaba siifas ta'a ati namaa wal lolta seera biyya saniin beeku namni Oromoon beekaa si jalaa callisa Oromoo maraanuu wal lolta hin arrabsita namni si qabsiisuu danda'a shamara arrabsita nama si qarqaaru arrabsita eega amma dhuftee balleessitellee badii kee maraattuu namni martuu siin jedha komentii ati hin dubbistu malee abdii yoo siin jedha bira dabartee haala gaafa ati beelooyti abdii ani hin beeka achitti nyaata si erge jechuudha osoo si jibbe maaltu dhagayeera
Kanaafuu seeraan dhiifama gaafadhu abdiillee naa deebu. Kana booda nama arrabsite wallaa ijoolleen si galchite. Kana booda kan dhugaasii Oromollee wanni godhu jiru uummanni Oromollee waaf dadhabeera si wajjin si galchan hin dhaadatiniiti. Ati tasgabbaa'ime wanni akkana si gootu tana yookaan biyya galiiti loli. Nama walitti hin dhaadatin asisii dhufu mubaarak barka si bira aga amma abdii sirraan kunne baramee kasi bira dhaabataa ture. Ijoollee kanaafuu tasgabbaa'e nama wajjin haasa'e. Abdii fidaa. Mubaarak abdii Mana tidibee. qofaa miti kiyyaayyuu mana deemaa. Mubee abdii tidawwali kiyya dawwali. Ishi ana bira dhuftu kiyyaatti naa godhi. Tokkitti naa godhi. Qoosini wallahi ku waan qoosamu miti. Waa tokko qoosaan barbaachisu. Laali ilu mucaan kun amma ta'e si dhagaa ilu wanta ittimuu qabdu. Wallahi yoo barbaadden jechuudha. Seera biyya kanaa googiliirra galtanii sarchi gochuu dandeessu. Isiniif fidee baasa jechuudha. Anumti fidee sin agarsiisuu hin danda'a. Feetan afaan Oromootiin feetan afaan Amaaraatiin jechuudha. Namni tokko arraba addii kana nama arrabsee miti.